Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa News Network irraa oduu guyyaarraan isinitti hima oduu waliidhaan badhaatota akkalaati. Xiyyaarri Itoophiyaa gamasitti akkan balaliine dhorkuuf akka jettu Soomaaliyaan akeekkachiifteetti. Kanan jedhe yoo guutuu baatte boorurraa kaasee hojiirra oolaa jetti. Kanan gaafadhe yoo deebii dhabe hagayya 23 2024 booru irraa kaasee xiyyaaronni Itoophiyaa kan gara magaalota Soomaaliyaatti balali'an dhorkuuf akka jiru mootummaan biyyattii beeksiseera. Amajji tokko 2024 erga gaafa Itoophiyaa fi Somaalilaandiin hulaa galaanaa irratti wal hubannoo irra gahaniiti hariiroon Finfinnee fi Moqaadishuu jidduu ture boora'eera. Duulli dippiloomaasii fi sabaa himaalee biyyoota lamaanii amma gara daandii qilleensaatti babal'ateera. Komee imaltoota Somaalee fi walabummaa biyyattii wal qabatee kanaan daandiin qilleensa Itoophiyaa gaafadhe deebii hin argamne jedhee gitnisaa kan Soomaaliyaa gaaffiin gaafatame yoo deebii argachuu baate jimaata boorurraa kaasee xiyyaaronni Itoophiyaa gara Moqaadishoo fi magaalota kanaatti balali'an akka dhorkuuf dhaabbanni Aviyeeshinii Soomaaliyaa akeekkachiisuusaa Biluumbergitu gabaase. Akka Moqaadishuun jettutti xiyyaaronni Itoophiyaa wayita gara magaalota Soomaaliyaatti balali'an maqaa fi ibsa buufata xiyyaarotaa magaalaa itti bu'anii kennuu dhiisee icciitii balali'insaa qofaa dhahaa jetti. Kun immoo walabummaa biyya kanaa nasarbuudha waan ta'eef akka sirraa'uuf deddeebisee gaafadheen deebii dhabnaan kanatti seenuufan jira jechuudhaan dhaabbanni Aviyeeshinii biyyattii kan Biluumbergitti hime. Dhaabbanni Aviyeeshinii Itoophiyaa himata kanarratti waan jedheeru haga oduun kun qophaa'etti kan deebise hin dhagahamne. Akkuma jedhame booru yoo kan ugguramu ta'e gara Hargeysaattis balaliin taasifamu hafuuf jira jetti Soomaaliyaan. Soomaaliyaan kan xiyyeeffatte xiyyaara Itoophiyaa qofarratti osoo hin taane kan gamtaa Emireetota Arabaa irrattis jedhameera. Eertiraan fulbaana 30 booda xiyyaarri Itoophiyaa gara Asmaraatti balali'uu akka hin jiraanne beeksisuun isaanii yaadatama. Kan Xaaliyaanii wajjin walii galtee haaraa uumteetti. Addi bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaafaa Aangooraa akka kaasuuf jiru beeksise. Addi bilisummaa uummata Tigraay miseensota isaa kan turan bulchiinsa yeroo naannichaa keessaa bakka buusuuf akka deemaa jiru kaleessa beeksiseera. Kora sabaa 14ffaa irratti mataa adda bilisummaa uummata Tigraay ta'anii kan ammas filataman Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa wayita kennan akka himanitti namoonni bulchiinsa yeroo naannichaa keessattis maqaa isaatiin bakka bu'anii turan amma miseensota kan birootiin akka bakka buufamuuf jiran beeksisaniiru. Hojiin bakka buusuu kun kan raawwatamu dursa jaara waliin qaamaan wal arganii dubbatameetudha. Itti aanee kan waliigaltee Piriitooriyaa mallatteesse mootummaa federaalaa wajjin ta'aa jedhameera. Bulchiinsi yeroo naannichaa kan inni hundeeffame adda bilisummaa uummata Tigraay qaama nageenyaa fi hayyoota uummatichaa bakka bu'anirraati. Mootummaa amma jiru keessaa 51 kan adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'anidha. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaan addi bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'aniitidha kan achi keessa jiran. Kora 14ffaa darbe irratti garuu kana booda obbo Geetaachoo dabalatee koreen giddu galaa fi miseensonni komishinii seeraa fi to'annoo dhaabicha akka bakka hin buune murtaa'e. Miseensummaa fi aangoon qaban irraa mulqameera. Dabratsiyoon warri amma bulchiinsa yeroo keessa jiran miseensota dhaabichaa waan hin taaneef kan bulchiinsa naannichaa hoogganan miseensota biroo akka ramadattudha kan kaleessa Itiyoo Insaayideritti himan. Kana milkeessuuf ammoo warra bulchiinsa yeroo hundeessan wajjin dubbachuuf jirraa jedhaniiru. Gareen obbo Geetaachoo fi boordiin filannoo biyyoolessaa murtoo korichaaf akka beekamtii hin kennine erga beeksisanii bubbuleera. Koonsootti poolisii dabalatee namoonni 13 ajjeefamuun himameera.
Naannoo kibba Itoophiyaa godina Koonsoo keessatti hidhattoonni bulchiinsa nageenyaa weeraraniin lubbuu namaa fi qabeenyarra balaa geessisaniiru jedhame. Warri hidhatan sun bulchiinsa godinichaa kan seenan sanbata darbe yoggaa ta'u poolisii 3 dabalatee namoota 13 ajjeesaniiru. Kana malees hospitaala godinichaa keessaa meeshaalee adda addaa guuranii gara bulchiinsa godina biraatti fudhatanii deemuudha kan dhagahame. Naannoo sana keessa gaaffiin ofiin of bulchuu yeroo dheeraaf osoo hin furamiin kan ture jiraachuu fi taateen ammaa kunis waan sanatti kan hidhatu ta'uu akka hin oolledha kan dhagahame. Ministeerri maallaqaa Eertiraa duraanii Birhaan Abrahaa mana hidhaa keessatti du'uun dhagahame. Ministeerri maallaqaa duraanii Eertiraa obbo Birhaan Abrahaa pirezidaantii Isaayyaas akka aangoo gadhiisaniif ifatti gaafatanii mana hidhaa keessa waggoota 13 oliif erga turanii booda mana hidhaa keessatti du'anii argamutu dhagahame. Birhaan Abrahaa fulbaana 7 bara 2011 humna tikaa Eertiraan erga butamanii as mana hidhaa hin beekamne keessatti hidhamaa turan. Qondaalli olaanaan duraanii Eertiraa kun kitaabota 2 imaammata mootummaa Eertiraa ifatti qeequ biyya koo Eertiraa jedhu maxxansanii mootummaa Eertiraa irratti akka qeeqni ka'u taasisaniiru. Birhaan Abrahaa Eertiraatti sirni dimokiraasii akka jalqabuuf manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii akka waamamu ifatti gaafatanii turan. Eertiraan heera bara 1997tti ragga'e qabaattus hamma yoonaatti hojiirra hin oolle. Manni maree kaabinoota Eertiraa bara 2002 as walga'iif taa'ee hin beeku. Paartiin biyya bulchu addi dimokiraasii fi haqa uummata Eertiraa jedhamu bara 1994 yaa'ii sadaffaa erga taa'ee booda waggaa 30f walga'ii hin teenye. Birhaan Abrahaa akka lakkoofsa Gi'iziitti bara 1945 Eertiraa keessatti kan dhalate yoo ta'u barnoota isaanii digirii isa jalqabaa yuunivarsiitii Finfinneetti xumuranii bara 1972 yuunivarsiitii Illinois irraa digirii lammaffaa injiineringii diinagdeetiin eebbifamanii ture. Sana booda bara 1975tti qabsoo hidhannoo walabummaa Eertiraatti makamuun iddoowwan olaanoo adda addaatti tajaajilaa akka turanis odeeffannoon ni mul'isa. Mooskoon kaleessa xiyyaarota Keev irraa itti ergaman ofirraan qolachaa bulee jette 45 akka daaressite beeksisteetti. Erga waggaa 2 fi gara torbee 2tii Raashiyaa fi Yuukireen niwukileera irraa kan hafe meeshaa waraanaa waanuma qaban hundaan walitti duulaa jiru. Lolicha bifa weeraraan kan eegalte Raashiyaan xiyyaarota Keev irraa natti ergaman Mooskoo haleeluuf natti deddeebi'aa bulanii jechuun himatti. Yeroo kamiyyuu caalaa xiyyaaronni nama maleeyyii Yuukireen kaleessa magaalaa Mooskootti deddeebi'anii misaa'eloota furguggisaa bulani. Isaan kana keessaatii 45 samiirratti qolattee akka buuste Raashiyaan beeksisteetti. Erga torbee 2tii waraanni Yuukireen gama dhihaa daangaa Raashiyaa seenee lafa guddaa qabate bulchiinsa waraanaa diriirseera. Vilaadimiir Puutiin Chichiiniyaa dabalatee naannolee biyyattii keessa naanna'anii ka'aatii diina ofirraa deebisaa jechuun duula uummataa dadammaqsuutti jiru. Haleellaa hin yaadamne waraanni Yuukireen godhe sana Ameerikaa dabalatee michoonni Keev warra dhiyaa hedduu isaanii raajeera. Vilaadimiir Zeleniskiin kan biyya isaanii Raashiyaa seenteef akka Puutiin marfii tole jedhaniif miidhaa biyya namaa weeraruun fidu maal akka ta'e akka argan taasisuufidha malee kaayyoo biraa hin qabnu jedhaniiru. Waraanni biyyoota lamaanii karaa dhiyaatiin Raashiyaa keessatti lola guddaarra jiru. Mooskoon loltoota ishii karaa bahaa Yuukireeniin seensiftee lafa biraa dabalataan qabachaa jirti. Namtichi lammii Iraan dubartoota gudeedaa ture fannifamee akka ajjeefamuuf manni murtii biyyattii murtoo dabarse. Namtichi kun giddugala Iraan naannoo Ziid jedhamu keessa kan jiraatu yoo ta'u, yakka gudeeddii raawwateen murtoon du'aa itti murtaa'e. Manni murtii Iraan himata gosa 12 erga adda baasee qulqulleeffatee booda isaaf nama isa waliin yakka sana irratti hirmaateera jedhe tokko waliin to'annoo jala oolchuun fannifamanii akka du'an itti murteesseera.
Haaluma kanaan namoonni lamaan kunneenis fannifamanii ajjeefamaniiru. Iraan namoota gudeeddii raawwatan adabbii du'aan kan adabdudha. Maddi oduu kanaa TV Teheraan adabbiin du'aa dhimma gudeeddaa dubartootaa ilaalchisee haa gabaasu malee maqaa namoota sanaa garuu ifatti waan kaase hin qabu. Torban darbe keessa odeeffannoon bal'aan Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraatti namichi daa'ima umurii ishee ganna 7 taate yakka gudeeddii erga irratti raawwatee meeshaa qara qabuun qaama ishee bakka hedduutti kukkutee ajjeese. Manni murtii naannichaa hidhaa waggaa 25 adabee ture. Haa ta'u malee adabbii manni murtii naannichaa dabarse kun mufii guddaa uumee mootummaan akka komatamu taasiseera. Maatii miidhamtuu kanaas dallansuun itti dhagahameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.